Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Haala kamiin TikTok irraa warningii sirreessuu dandeenya? Video nuuf dalagi ka jedhu namoota baay'eedha. Haala kamiin TikTok kanarraa warningii sirreessuu dandeenya ka jedhu waliin ilaalla. Warningiin dirqama sirraahuu qaba. Warningii duras waan isin gochuu qabdan duraan video isiniif maxxansee jira. Ammallee irra deebi'een isinitti agarsiisa. Yeroo view jennee gara fuula duraa deemnu warningiin kun sababa maalii akka dhufe video kamtu akka nutti fide haala kanaan nutti agarsiisaa jechuudha. Warningii kana haala kamiin ofirraa balleessina? Warningii san yeroodhaan report hin gootan taanaan accountiin keessanis ni cufamaa jechuudha. Kanaafuu warningii jalqabaa, warningii lammataa akkaataa isin itti sirreessuu qabdantu jira. Kan walii ilaalu ta'a. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gurraachoftee jirtu kanarratti tuquudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa. Channelii kana maatii ta'a. Akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo qofa isinitti fudhata. Laayikii tuqa eegalaa isin jecha yaada keessanis koomentii ranaaf kaha. Haala kamiin TikTok irraa warningii sirreessuu dandeenya isa jedhu bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. TikTok irra seenuudhaan akkuma isin argitan warningii asirratti natti dhufee jira. Warningii kana haala kamiin remove irraa goona? Warningii remove hin gootan taanaan channeliin keessanis ni cufama. Kanaafuu dirqama sirreessuu qabdu jechuudha. Kanan sirreessitan taanaan videoon keessan biraa isinitti gubannaan carraan TikTokiin keessan cufamu guddaadha. Kanaafuu yeroodhaan dirqama sirreessuu qabdu, barreeffama itti barreessuu qabnu jira jechuudha. Haala kanaan videoon isinirraa guggubatee jira taanaan video san jalqaba reportii gootanii video san deebisuu qabdu. Haala kamiin akkasin deebiftan duraan dalageen jira jechuudha. Amma video lama sadii kan akkasitti natti dhufee jira jechuudha. Kanaafuu TikTokiin warningii irratti ergee jira. Warningii kana video irra gubate yeroo irra tuwitanii ilaaltan haala kanaa isinii baasa. Seera TikTokii cabsuudhaa kanurraa gubate jechuudha. Video kasii kana jalqaba report gootanii deebisuu qabdu. Sanaan booda warningiin erga isinitti dhufee booda sarara sadii tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Sarara sadii tuquu duraan garuu maqaa TikTokii keessanii qayyabachuu qabdu. ATC jettu akkasuma screenshootii fuula kana godhachuu qabna. Suuraa fuula kana kaafachuu qabna jechuudha. Screenshootii godhachuu qabna. Dabalataanis maqaa TikTokii keenyaas qubee tokko dogoggoruu hin qabnu. Sirriidhaan itti galchuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf Abdul App jettu kana qabachuun qabaa jechuudha. Abdul App lakkoofsa tokko jedhaa kiyyarratti keessanis maqaa TikTokii keessanii qaba waan ta'eef nu barbaachisa achitti deemnee itti barreessina waan ta'eef jechuudha. Maqaa isii kana isii as jirtu kana qayyabachuu qabdu jechuudha. Lakkoofsa inni qabu wajjin mallattoo sanaa wajjin galchuu qabna waan ta'eef. Sanaan booda sarara sadan tuquun gara settingii deemna. Settingen privacy nuun jedhee as jira. Settingen privacy tuquudhaan gara fuula duraa deemna. Haala kanaan nu baasa settingii keessa erga seenne. Reportii barreessuuf barreeffama nu barbaachisullee isinitti agarsiisa jechuudha. Sanaan booda report problem ka jedhu arganna jechuudha. Report problem ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Reportii gochuu deemnaa rakkina keenya jechuudha. Kanaafuu report problemi tuqnee gara fuula duraa yeroo deemnu searchii nu godhee nu baasa rakkina keenya itti himachuuf jechuudha. Account and profile ka jedhu jalqaba irratti arganna asitti. Account and profile isa jedhu gadi tuqna yeroo tokko. Yeroo isin isa gadi tuqtan jechuudha wantoota adda addaa nu baasa achi keessa profile page irra tuqannaa jechuudha. Rakkinni keenya profile page irratti warningiin nutti dhufe waan ta'eef profile page ka jedhu tuquun gara fuula ittaanutti dabarfanna. Yeroo santu inni deemnu wantoota adda addaa asitti nu baasa. Xumura irraa azar ka jedhu ni jira. Azar dhimma biraati waan ta'eef dhimma kana keessa hin jiru wanti nu barbaadu. Kanaafuu azar isa jedhu tuqnee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Azarii tuqtanii yeroo gara fuula duraa adeemnu ammallee wantoota kana nu baasa. Yesiif noonni jira. Noo tuqachuu ni dandeessu. Garuu immoo noo san jalaa I need help waan jedhu jira. Sana tuqannaa jechuun need more help nuun jedha mallattoo gaaffiitiin. Need more help isii jettu si mallattoo gaaffiitiin jirtu irra tuqannaa jechuudha. Isiirra tuqachuun gara fuula duraa adeemna. Yeroo nu sanarra tuqanne kallattii dhubaadheessa nu geessa bakka barreeffama reportii irratti katabannu nu geessa. Barreeffamni nu asirratti katabnu barreeffama lama sadii jira. Ka reportii jalqabaa sirreeffattanii lammaffaa isinitti dhufe taanaan lammaffaa sana kan isin argitan. Akkasuma emailii galchuu qabdu, maqaa galchuu qabdu. Warningii jalqabaatiif barreeffama kana galfattu jechuudha. Barreeffama haala kana asitti bahu hello team TikTok ka jedhee jalqabuu qabe. Sanaan booda gara gajjallaatti maqaa TikTokii keessanii TikTok user name jechuudhaan akkasuma jalatti immoo emailii keessan katabattu jechuudha. Barreeffama kana itti galchuu qabdu jechuudha. Barreeffama nama isinitti agarsiisaa jiru kana warningii jalqabaati ka olii kana galfannaa jechuudha. Warningii isa jalqabaatiif isa kana galfachuu qabdaa jechuudha. Maqaa TikTokii keenyaatiif emailii keenya xumura irratti barreessuudhaan. Barreeffama emailiis immoo email jettanii emailii keessan galchuu qabdu yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa phone number jechuudhaan galchuu qabdu. Kana koopii godhattu jechuudha. Koopii godhattanii yookaan jalqabaa ta'e warningii sun jalqabaa ta'e barreeffama isa kana itti galchitu jechuudha.
yoo warningi lammaffaa ta'e warningi yeroo lammaffaadha isinitti dhufeera ta'e barreeffama isa garagajjallaa kana itti galchitu screenshootii itti galchuu qabdu akkasuma screenshootii suuraadhaa itti galchitu kan hin qopheeffadhaa isiniin jedhe emailii keessan fi username TikTokii keessanii itti galchuu qabdu jechuudha. Isa gubbaa itti galchuudhaan akkasuma akkamitti akka screenshootii emailii sitti katabdu waliin ilaallaa jechuudha. Kana lamman keessaa tokko fudhattanii barreeffama lamman asirratti sitti agarsiisa kana keessaa tokko fudhattanii itti galchitu. Barreeffamicha kana immoo descriptionii jalaan isinii kaa description boxii jalaa argachuu dandeessu. Tokko copy godhachuudhaan warningi jalqabaa yoo ta'e isa tokko copy godhattanii deemtu jechuudha. Copy godhannee gara TikTokii adeemnaa jechuudha. Screenshootii jalqaba godhanneerra barreeffama san finnee asitti galfanna. Barreeffama san erga galfannee kaane TikTok username jira. Username TikTokis galfachuu dagachuu hin qabdanuu jechuudha. TikTok username ka jedhu fuula duratti dhuma irratti jechuudha. TikTok username duratti aatiidhaan isii jalqabdu sana galfachuu qabdu jechuudha. Aati isii jettee jalqabdu TikTok username duratti galfanna. Aat Abdulaab lakkoofsa tokko dhee galfadde sanaan booda email jira. Suuraa immoo bakka kana tuquudhaan suuraa warningii keenya nutti irratti dhufe fuula TikTokii keenya ka screenshot godhanne irra galfannaa jechuudha. Ka warningii qabu screenshot godhattanii qopheeffattanii sana itti galchuu qabdu jechuudha. Sanarra select gochuudhaan okay godhanna. Gubbaarra suuraa 2-3 itti galchuu dandeessu rakkina hin qabu. Erga okay godhannee booda email itti galfanna. Email galchine suuraa galchanne maqaa TikTokii keenya itti barreessinee jirra. Sanaan booda submit goonaa jechuudha. Haala kanaan barreeffama kana screenshot godhattanii sirraa barreeffachuu ni dandeessu. Dabalataanis immoo description boxii jala isiniif hin kaa achirraas argachuu ni dandeessu jechuudha. Screenshot erga galchine suuraa adda addaa itti dabaluu ni dandeenya. Viidiyoodhaanis waraabdanii viidiyoo mallattoo viidiyoo gochuu dandeessu. Rakkina qabu viidiyoo san galchuuf mallattoo viidiyoo tuqxanii viidiyoo irra galchuu dandeessu jechuudha. Sanaan booda submit tuqanna. Erga haala kanaan barreeffama galchine maqaa TikTokii keenya galchine emailii keenya irra galchine kaane suuraa galfanne yoo viidiyoo barbaadan viidiyoodhaan TikTokiin isa warningii isinitti erge sana sara waraabuudhaan sana irra galchuu dandeessu submit tuqinaa jechuudha. Suuraa 3-4 warningii sanarras tuqaa viidiyoo sirraa gubates tuqaa irra galchuu dandeessu. Suuraa screenshot godhattanii rakkina hin qabu submit ka jedhu tuqinaa jechuudha. Submit yeroo tuqine haga inni gara fuula duraan nu ergee nu geesse submit ta'eera yookaan immoo ergamee jira nuun jedhutti ni eegnaa jechuudha. Your message nuun jedhee haala kanaan thank you for your feedback nuun jedha. We'll contact you for more info nuun jedha. Haaluma kanaan dhiifne duubatti deebinaa jechuudha. Already submit goonee jirra. Bultii haga ta'e keessatti jarumatu ofii jaraatiif nuuf deebisaa jechuudha. Warningiin irraa kahaa jechuudha. Haala kanaan warningii TikTokii isinitti dhufe taanaan irraa kaasuu qabdu haala kanaan riipoortii gootanii. Viidiyoon immoo yeroo isin jala gubatu duraan viidiyoo dalageen jira. Barnoonni isaa chaanaalii kiyya jala ni jira. YouTube kiyya jala seenuudhaan mata duree playlistii jala seentanii playlistii jala barnoota TikTokii kana jala yoo seentan akkaataa viidiyoo TikTokii gubate itti deebisan ka jedhu chaanaalii kiyya jala jira. Akkaataa viidiyoo TikTokii gubate itti deebisan ka jedhu kana daawwachuudhaan akka warningiin isinitti dhufne dura buutanii kana gochuudhaan sirreeffachuu qabdu jechuudha. Yoo kana gootan TikTokiin warningii isinitti ergu haala kanaan warningii sirreeffachuun qabdu isin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.